السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في خبجمتوتا وري كانوس هردفتن هندي خيسنو أكمل وبلينكي نجي قبضني فيه قبضني كيس نجي قبضن أبدين كبا وبلينكي خانوس أسينجو في هدوتا كجلتو مالان إسنين جاء أسمان أرانتنا كوبي أداتا كان كبدي سنين ديادة خانوس أسينجو في جلتو ما أوكي Kopiin arrantana kabadde sinii yaadde maali jechuun keessaniin olamuuniin arrantana kabadde sinii dhufee obboleettiirratti viidiyoon kun viidiyoo obboleettiirratti hidhaati okay viidiyoo obboleettiirratti hidhaa giseenii fi siniin jiru obboleettii jechuun maal jechuudha wanni jaamaata kan jirti akkuma viidiyoo haadhaa sanitti kunis akkasii viidiyoo obboleettiiti jechuudha akkasii obboleettiya obboleettii jechuun mee maali beektan isin koomentii jalannaa kannaa asumaan garuu eegalli viidiyoo kiyyara waliin jechuu fedhu warri obboleeyyan hin qabne anaatu obboleettii isinii taha ana obboleettii teessanii isiniin jaha asumaan lannuu maaliif yoo jettan viidiyoon kun viidiyoo obboleettii irratti hundaa'ee tanumaa tana keessa warri obboleettii hin qabne yoo jiraate ifittiin gaddinaa ana obboleettii teessanii rabbumaaf jechaan obboleettii isinii taha jechuudha anuma akka obboleettii takka nalaalaa haye khara qophii obbolummaa obboleettii teenyaa haa deebinu obboleettii jechuun maal jechuun obboleettii jechuun hiikkiisii maalii jechuudhaaf hin dhufee irraan tana hiikkiisii maalii namni beekuus numa jira tanumaa tana keessa namni obboleettii qabu haa mi'aayisii hin beekni haa obboleettiin tun hanqamta akkasii fardiidhaa hin beekni haa obboleettiin tun maal sii gooti yoonii fi wanta akkasii gooti maaliif obboleettiin tun si fayyaddi haa hin beeknes numa jira jechuudha. Difama sagalentii yoo gurjette lennu manarraa meeshaa manni kun duwwaadha. Stiidiyoon itti jirti ansiin taa'u jira. Hogguun natti hin tolu gisee hundi stiidiyoo irra taa'uun yeroo hunda jechuun guyyaa giseen afaan Amaaraati. Yeroo hunda stiidiyoo taa'ee haasa'uu natti hin tolu saniifiin boodaa jijjiiree haasa'uu fedha'an. Akkasii obboleeyyan kiyya haa deebinu kara qophii obboleeyyan kiyya obboleettiidha. Obboleettii jechuun maal jechuudha? Obboleettii jechuun isin maal jechuudha beektan? Ani immoo ma'anaa obboleettii obboleeyyan lamaan qaba. Dhiira lamaan qaba, dhalaas lamaan qaba jechuudha. Arraan tana obboleessa dhiirarra kan hundaa'e osoo hin taane qophiin arraan tana obboleettii dhalarratti kan hundaa'e. Obboleeyyan kiyya kan dhalaa lamaan qaba takka narra xiqqoodha takka ammoo narra guddoo naafisee hedduu nama hedduudha jira. Rabbiin isaa lachuu khadiraati fi khadalaatis umrii naaf haadha dheeressu isinillee rabbiin obboleeyyan keessan umrii isiniif haadha dheeressu asumaan isiniin jaa mee obboleettii jechuun jireenya kan kee kana keessatti ifaa akka ifatti si iftu obboleettiidha. Tamam tayyoo ati rakkattee maaliif rakkattee rakkoo teetan si cinaa dhaabbattee si gaafattu obboleettii teeti tayyoo ati dhabdee dhaba keetiin bultii keessa jiraattus bultii keessa jiraachuu baattus cinaa dhaabbattu obboleettii teeti tayyoonii fi ati alarraa aartee namaa walitti aartee mana keessa wal agarteen ijarraa akkanas ilaaltee si beektu aartee jirta ati aartee hin jirtu moo aartee hin jirtu si beektu obboleettii teeti siin jaa tayyoonii fi ati rakkatte rakkoo keessaa si baastu obboleettii teeti tayyoo ati haadhaa fi abbaa keetiin wal lolti yoo sirra guddoo taates yoo sirra xiqqoo taates walitti isin araarsitu obboleettii teeti tayyoonii fi ati qe'ee sanirraa fagaattee hadii yoo jiraatte an fakkeenyaaf ammaan akka mataa kiyyatti qe'ee teenyarraa fagoodhaan jira jechuudha. Qe'ee yeroon isiniin jiru warri qe'ee hin beeknelleen biyya tiyyarraa fagoodhaan jira jechuudha. Biyya tiyya caalaa mana haadhaa fi abbaa kiyyarraa fagoo jira biyya namaa keessaan jira. Tayyoonii fi an akkanatti irraa fagoo jiraadde ummaati yoo dhukkubee bakka tiyya taatee mataa naa wal qabdu obboleettii tiyya. Tayyoonii fi qe'een teenya hadii yoomte qe'ee teenya san dheeyxee bakka tiyya buutu obboleettii tiyya. Tayyoo ummaan tiyya na yaaddee hogguunii fi isii ilaaltee na yaadattu obboleettii tiyya jechuudha. Obboleettii tiyya tanii irraa soo jirtu na maqaan isii Samiiraadha. Narra guddoo Itoophiyaadha jirti. Jaallaan isii qabuun viidiyoo tana keessatti ibsuu deemu jaalaltiin ani isiif qabu daangaa takka hin qabu tagaafaan rakkadde rakkoo keessa na cinaa dhaabbatte isiidha biyyattis haa ta'u biyya namaa keessatti biyya fedhattu haa ta'u jechuudha. Tagaafaan rakkadde rakkoo keessa na cinaa dhaabbatte isiidha. Tayyoonii fi warri keenya itti rakkoo jiraatan rakkina warri keenyaa bilbiltee naa ibsitu isiidha. Yoo warri keenya natti ibsachuu baatan illee jechuudha. Tayyoonii fi biyya namaa kana keessatti innaa moobaayilaa yoo nifin dubbise sagalee tiyyarraa akka nama aara qabu yoo nifin ta'e mustariyaa maal taate arraan tana aara qabdattee na gaafattu isiidha. Tayyoonii fi rakkadde rakkoo keessan na baastu kumaan isiniin jetti isiidha. Xiqqaattus guddattus obboleettii jechuun obboleettii namni irraanfate yookiin jiraachuun ni mala. Ka obboleettii qabu akka obboleettii hin qabne jiraachuu jiru yookiin jiraachuu ni mala. Tanuma hunda keessaa obboleettii jechuun
obboleettiichuun mush hanjamaa miti obboleettiichuun waan onni tana keessa sii guddaate obboleettiichuun tayooti rakkattee fi yooti rakkatanii fi yoonii fi akka feete taatu siin tuffanne jechuudha obboleettiichuun hiriyaa jechuun ni jira wanni hiriyaa ja'amaa garuu hiriyaa san caalaa ta mistira kee mistiraan hiccitii kan kee kasii yoonii fi waan takka itti ibsatte abadan waliin duuti malee nama bira deemtee hin himne obboleettii teeti jechuudha ta hiriyaa dhugaa sii ta'uu dandeessu obboleettii teeti jechuudha rabbii uumaa teenya umriin waa dheeressu yoonii fi haati sirraa duute obboleettii tanteeta sirra guddootitu haadha sii ta'ee si guddise jechuudha ni dogoggore haasoma keessa kan hin dogoggore natti hin fakkaatu akkasumas yoonii fi ati dhukkubsattee sirra xiqqaattus sirra guddattus namni irra sitti aanee irra sii rifatu gonkumaa obboleettii tantee caalu inuma hin jiru ni jireettee fi shawwadanii siin jaa obboleettii tiyaa tan dalaadhaa tana daawwachuu jirtu maaliif yoo ta'an addunyaa tanarraa namni akka obboleettii tanteeti siifis rifatu siis jaalatu siifis yaadu inuma numaa hin jiru maaliif yoo ta'an warra obboleettii qabu tanumaa tana keessa viidiyoo kana daawwachaa obboleettii silaa qabaanne ejjiina an obboleettii ta'e sana jeetiin jira eegalli viidiyoo irratti tanumaa tana keessa obboleettiin tantee jechuun ta iccitii ta'e dhoositu obboleettii teeti tayooti hamtuu feete gootu irra sii dabartu obboleettii teeti tayoonii fi ati akka feete yoo gootes nama waan godhettee achi garagaltee sin himanne obboleettii teeti fakkeenyaaf an obboleettiin irratti qoodis ni qaba tanarra guddoos ni qaba alhamdulillah rabbil alamin natti qaatan malee lama natti han malee numaan qaba lameessan obboleen dhiiraatis lamaan qaba akkumaan isin himetti lameen tana keessaa tanarra guddoodhaa tana hedduu takkaan kabajaa hedduu takkaan ulfeessaa waan isin naan jette haayaan ja'an yoonii fi waan takka balleessii kaniinii fi waan isin hin yaani waan isitti hin tolle yoonii fi godhee jiraadde bas torbaan tokko silkii tiyaniin cufadhe jechuudha maaliif akka isin qabbanoyitee booda gizee na bilbiltee gizee wal dubbifne qabbanoyitee kana dubbisu jeetiin silkii tiye cufadhe yoo isin na bilbiltee sodaa isii jalaa hin kaasu jechuudha garuutu eega biyya namaa kana keessa dhufnee namni ni xaxa warra jeeti qaalii obboleeyyanittis godhuu dhiisee qaalii haadha abbaatitis godhuu dhiisee qaalii obboleettii tanteetti sirra guddoodhaa godhuun kabajaa sirgooti malee kabajaa sirraa hin xiqqeessitu qaalii warra keessanii godhuun kabajuma sirgooti malee kabajaa sirraa hin xiqqeessitu akkasuma obboleettiin tanarratti qolleen hedduu takka na kabajjee hedduu dilas illee narratti qophiti amatuma sadii nu hedduudha anaafis hedduu amma sadii jira jechuudha garuutu akkasuma hojii qaalii xiyyaani gooti ammallee akkanumatti akka qaalii xiyya gootu abdiin irraa qaba garuutu obboleeyyan kun sadarka qaba yoonii fi ani immoo obboleettii tanarra guddoodhaan hin kabajan hin ulfeessa akkasuma obboleettii tanarratti qoodis na kabajjee na ulfeessite jechuudha yoonii fi ammoo an obboleettii tanarra guddoodhaan kabajee hin ulfeessine obboleettii tanarratti qoodis akkuma an obboleettii tiya guddoo wajjin deemu sanitti naa hojii deemte jechuudha wooma murattee facaafattaa jechuun takka ni jirti obboleettiin tee hiriyaa teeti haadha teeti haboo teeti obboleettii teeti tayo otirakatti rakkoo keessaa si baastuusi obboleettii jechuun hiika guddaadha qabdi obboleen kiyya biyya namaa tana keessa dhuftanii biyya namaa tana keessa dhufnee obboleettii kan kabajnu obboleettiin irra guddoo haa taatu nurra xiqqoo haa taatu guddaanis xiqqaa kabajuun nirti an obboleettiin teetan irra guddoo hanguma isiin na kabajuun kabaja garuutu waan isiin irra guddoo taateef kabajaa isii san daran anaatitu irra kabaja jechuudha qaalii isiin kiyya gootu daran anaa qaalii isii godhachuu maaliif waan isiin na dura dalattee narra guddoo taateef akkasuma biyya namaa kana keessa dhufnee irreettanii obboleettii teessan hin tuffatinaa biyya namaa kana keessa irreettanii obboleettii teessan kabajaa hin dhabinaaf biyya namaa kana keessa irreettanii warra keessan hin irraanfatinaa biyya namaa kana keessa irreettanii biyya aadaa biyya jijjiiranne malee aadaa teenya hin jijjiiranne biyya jijjiiranne tanii safuu teessan hin irraanfatinaa aadaa teessan hin irraanfatinaa aadaan teenya wal kabajuudha aadaan teenya obboleettii osoo hin taane obboleettii rabbiitti wal barree'u kabajaa gurguddoo walii kanneen wajjin jiraachuudha garuutu namni irra guddaan biyya tana biyya jijjiiradhe jeetii aadaas akka waan jijjiirate itti fakkaata hedduu kabajaa namaaf hin qaban hedduu kabajaa waliif hin qaban na fakkaata tan hundarraa mee jireenya kan kee ka dabarsite kana yaa obboleettii teessan dalaadhaa if duuba ilaali if duuba deebi ilaali maaliin dabarsee hanqam takkaan nama kabajee hanqam takkaan nama tuffadhee hanqam takkaan namni na kabajee hanqam takkaan badii balleessee hanqam takkaan toltuu namaa godhee hanqam takkaan hamtuu nama godhee ta'ii if duuba deebi jireenya kan kee kana sammuu tanteetina waan dabarsee akkatti if duuba deebi ilaali dogongora waan if duuba deebitee ilaaltu san keessaa dirqama dogongora takka barachuu qabda yoonii fi obboleettii tantee kabaju baattee xiqqeessite taate if duuba deebitee yaadattee
بالبلتي يوني فينا جيول كواتني لوليزي ولول تنسان كإرام فتمتي اللي بالبلتي يا أبليتي أنا سبلسي إيفا مناقولي جتوني كبد دركما أبليتي جون أصلا جرانا متي هنجباتو أنا تو بليتي وان تاتي أركي أنا تو إيفا وان سين ناقوتي وان سين ناقوتي وان سين إرنا خدتي وان إيفا ما غرقودا بدي غرقودون التبليسي سين إيفا مناقوتي أنا تو بيخا أنا تو أركي سنيفو أبليتين هنكنتك كلال هنكنتك كنيا غرتني هنكنتك جراسة هنجباتو يوني في خبديت بالليستي راتي بليتي تيتو يمكن أكا فكينا في فما نافي نقول تيخا يادا كباتو تاتي دوغم قرتي جرتا بليتي تيكالي مالي في بليتي نقولكم ماو بليتي جرا إن من ماو نجباتو والله لازم أنا تو أركي أنا بيخا والله لازم مقارب بيتين اسميخا خدا أبليتي قوم ما وراهن جباتو يو وان بيتي بليستيو يو أتليتي يا أبليتي تي وانا كناتين بليستي إيفا من هاقولي خيطون تاتي ديركما والله لازم مقارب بيتين كخاتو جرا إيفا مسيقوتي جو ماني في أبليتي جرا أبليتي تنواو هنجباتو جورا أكسما وان دبرستي هندو يادلو بالبليوني في خور رخيصن اللي فما ورخيصن بليسي راتو بليسي خياتو بليتي تنتي هاتو بالبلي يفما غافدون سينجا مالي في يوني في بيجنما انا خيسن نمنيرو ادفقو نفي نمنيجرو ربي العمر واديريسو نمي دودا جرا خوزوني في ديفما ولين غافتين بدي بولي غوراني ادان بهاني خولتين ديبين قانين ساني جيسي أدام فقادي بكا سلا الراهنجل لسندك إجرا تنمون تخيس يوني في نمو بليستني جراتن دولا إيفا من مقافدا أو بليتي تنتيسني يو بليستني راتن بالبلا أو بليتي سن إيفا مقافدا أو بليتي تيتم بدي ورقود دوران بليسي نافين أرارم ديوتي أمو أتي دوغن قرتي جرتا مالي فو بليتي تنتي قوم كماو بدي دا بليستي بدي متي مالي بدي ورقود دومي مالي وفيتم بليسني قوم كماو كماني متو بليتي أبليتي جرا إنه من ما هم جبادو سنوافو أبليتي تنتيسن قبضو يادا أبليتي تنتيسن ألفيسو يادا خسرت كوتيس خسر قدوتيس تنواتن خيسن أمسان أبليين كيا دبر سجروخنا اتفايدة مقبضن دركما مالف نلالتني قفا وانتيجو كومنتي نجرتي خنتني جبادو وغاري جرتنا ججو زوني فهمتاني إسنيز وانين حاسو خنا إيفا مناغودا أبليين كي يغرو توك أجلو دقي فدا فيديو خني لانقل ما دقي فدا داتي ماني فحاسو اتجا اتفايدة ما دركما فيديو خنا أن الرافايدو في يوتيوب رجلكسو في الرافايدو قفو أزوني فهمتاني والله لازم فيديو لخي خنيني فين حاسي قلكسو من دخيستي الرجودة فكني أنا ما توفين حاسو وأن جروتو إلمنا ما كنا نفرطه إسيم يوتيوب راتيسي وجاولته إسي يوتيوب راتيسي بالريداب جت حاسو قلتي نانجان لا والله لازم تكون قرتني جدا مالي أني وانين أكنا فكني ناته نيس أركي نيس نمودتي نيس أركي تكان حاسوا وني مش كان مرة فرقة وان انتاني ناسوا وان نمودتين حاسوا وان نمودتون نمودتي مدنوسن إرد بري أركي سنوافون أبليتي جون وارين أبليتي تياو جرا كنا سوج دبرسني جرا بلو سوج دبرسني جرا ما شاء الله تبارك الله أنا أبليين كي لميني كمخن دلاغنا بلو سوج دبرسيتين جرا همتو سوج دبرسيتين جرا تولتو تياس أركني جرا همتو تياس أركني جرا قرو تنهون دل إيفا مناغورانيتي إيفا موديو قوني إرد بري فاميلي تاني أما نجي أنجراش جرا تنمخيسا يوني في أن غافن أبليتي تياو جين تكشو تقولي تيارك أبو تكابلي بدي بليزي جرو هنكم تكان تولفاتي هنكم تكان يسين الدفاقادا هنكم تكان وزوني في نسين تبسني إسرع بالبلج فدا سنون دان أركيتو قروتو بودر ديبي جزيني فينا دبفتو مالف نجلا قاسني مالف سلكينا شفتنا عنجد أريما بدي بركضو كوام بليزي رو تكتين إسي سودايتو سلكينا شفتنا بالبلج جران قاني قرو يسين بدي تيسان هنكم تكتين لالجويتو مالي سببني تسلكينا جران قاني مال تاتي وانا كنا إرام فديتين جران عنجد بس إرد بريتين جران مالي فبليتي جون هذا ونيني سنجوف وانا كنا تنيجو سنمافو مستريان كرشي بربادة تيسي يوتيوب راووچا أولتي جون عنجو زو هنتاني ججو تخي خنا يوني في وانا كنا خني في سمودتي رابطاتي يوني في خبليتي سن عارو لكباتن تاتي أكني في ديمتني إيفا ما قافتني فين فكني سنيته وراك وانا مودتيرو أكيسين إيفا ما نوجود التاني خويا جرتيو تاتي أبليتين وان قدو في تبلستي ويسيبلت هنكنين جوسني فو دولتي كات إيفا ما قافتو فين فيديو خنا مري ملي واق براتك كافيم مري
akkasumas deebitee warri obboleeyyan keessanii fayyaa walii qabdanillee obboleettiin jechuun haadhaa si kumaan isiniimetti adaadaa siif taati yoo adaadaa qabaanne haboo siif taati haboo yoo qabaanne obboleettii siif taati yoo isii malee obboleettii biraatis hin qabaanne haadhaa siif taati rabbiin haadha teenya umrii nu haadheessu yoo ummaan ta'e rabbii waa godhee sirraa bakka irraa hin galle deettee obboleettiin haadhaa siif taati jechuudha wallahi laaziim ani maanta natti xiqqeenya hiyyaa obboleettii ta'e wajjin dabarsa gisee naa himtu niin kofla akkam naan jetti seeta ati xiqqoo bara akkana ilaal ofa si haayyadeetiin akkana gubbaraa naga fincaanu turte ammaan tan akkana dhaattaa minaafisii usnaan jetti wallahi ajaa'ibuun ture haa siyoo kana haayyatee siititoo kana haayyatee numaatitu wanti na godhu ture jeetiin itti qofle jechuudha sirriitti fincaane ana sirri fincaane naafete wal kitaaba nu giseen ulaaltu kana hiriyaa fakkaannaa hin taane akkasii obboleettiin wallahi laaziim ta'u haasi haayyattee badala ummaatiitii ummaan ta'e hin jiraanne qaatiraa si hojii kahaati si hojii bultu yoo ummaan ta'e bakka akka taaziyaa bakka akkasii faadheete obboleetuma ta'eete jechuudha. obboleettii warri obboleettii isin warri fayyaa qabdan obboleettii isin jabeeffadhaa akkana laala akkana harka tokko ta'a warri immoo obboleettii isin aarooli qabdan amma fiidiyoo kana yeroo laaltanii fixxanii cuftan booda deemaa obboleettii isin dhiifama gaafadhaa wallahi laaziim maaliif obboleettii waan feetee usiif dhiisti waan feetee usiif araaramte jechuudha maaliif wanni obboleettii gaafa hin jirtu wanni hanqanarra obboleettiin jaan hin jirtu addunyaa tana hundarra namni si jaalattuu jibbituu ummaa ta'e booda obboleettii ta'eetiin siin jaa kabiraa hin jiru. Fiidiyoon kun akka fakkeenya isiniitii abdiidhaan qaba. Fiidiyoo kana mustiriyaan fi faayidaa xiyyaa qofa osoo hin taane kanamaafis faayidaa qabuun mara jechuudha. Umma khanusis asiin gahuudhaaf subscribe kana kuma 7,700 qabdi. Akka duraanii sanittillee fiigutti hin jiru garuu xiqqoo xiqqoon deemuma jira. Fiidiyoo kana yommuu laaltan like godhaa. Umma khanus subscribe godhaa. Koomentii teessee nu jajjabeessaa akkaan itti fufuuna godhaa obboleeyyan kiyyaa. Akkaaniifin hedduu tokko isin jaaladhu ni beektan garuu warreen hin jaalanne sana keessa koomentii irratti warreen hin jaalanne hedduun arguu jira. Garuu akkasumas warreen hin jaalatu hedduu harkarra guddaadha jechuudha. Maaliif warreen hin jaalanne sanii jecha warreen hin jaalaturraa hin badu jechuudha. Silakka warreen hin jaalanneetiin deebiitu fiidiyoo hin marwan. Akkas obboleeyyan kiyyaa fiidiyoo kiyya fa'a obboleettii tiyyaa takka obboleettii teenya hundaa'u obboleeyyan keenya hundaa'u kana fakkaataa obboleettii sana kumaan gorsa kana keessatti isin ibsa kana simadhaa. Hanga fiidiyoo biraatti walitti deebinu fiidiyoo kana laayikii kuma lamaan ga'uu qabdan obboleeyyan kiyya koomentii isin jajjabeessaa. Fiidiyoon biraa kan itti aanu fiidiyoo ana faayidaa qabu osoo hin ta'in fiidiyoo isiniif faayidaa qabu warra yuutuubaraa amma lafaa ka'u jiru kana fa'a isiniif faayidaa qabu warra yuutuubaraa ammaan tan lafaa ka'u jiru ka sheer nu godhaa jechuun jiru koomentii irratti hedduu jira. Fiidiyoo itti aanu irratti fiidiyoon sun keessanii akka laaltan abdii qaba. Video kana like of matakanga hanka video birati wali dibnu umma khanus subscribe gootanii nitsina dhaabbatanii comment isiniin umma khanus itti fufeechuu hin dagatina obboleeyyan kiyya hanka video birati wali dibnu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.